Attamoltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya oduun kibxatarraaf jenne kunoo. Itoophiyaatti daayirektarri jaarmayaa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi yookaan USAID kan ta'an Shaan Jaans har'a magaalaa Baahirdaar daawwatanii kan jiran yoo ta'u aangoota mootummaa fi michoota naannoo sanaa wajjin wal arguuf ta'uun ibsamee jira. USAID bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti waggootii darban 2 keessatti $400 miliyoona fi miliyoona 30 baasuunsaa ibsamee jira. Uummata Amaaraa yeroo waa isa barbaachisaa jiru kanatti deeggarsa gochuuf iddoo kana jirra jechuun aangawaan kun oduu gabaastotaaf ibsaniiru. Guyyaa har'aas naannoo magaalaa Baahirdaar keessa kan jiru bakka dahannaa namoota jireenya isaanii irraa buqqa'anii kan daawwatan Joons dargaggoota dhalattoota borii ittiin jedhan 750 ogummaa ittisa balaan leenjisuuf kan oolu $8 miliyoona fi konkolaataa USAID 8 immoo waajjira eegumsa fayyaa naannoo sanaaf kan kennamu ta'uu labsan. USAID baatii darbe keessa rakkoo caamaa Itoophiyaa mudateef kan oolu $4 miliyoona fi miliyoona 88 kan kenne ta'uusaa Asteer Misgaanaaw Baahirdaar irraa gabaastee jirti. Paartii siyaasaa baay'atoonaaf itti gaafatamaa hariiroo alaa kan ta'anii fi adoolessa 3 bara 2014 to'annaa jala kan oolan obbo Kibroon Barhe isa harka kan jirre poolisiin federaalaa har'a mana murtiitti ibsee jira. Poolisiin Finfinnee ragaa itti obbo Kibroomiin poolisii federaalaatti dabarsee kenne akka dhiyeessuuf torban darbe manni murtii kan ajaje ta'us garuu har'atuun dhiyeessin hafan. Obbo Kibroom waliin kan qabaman shakkamtoonni 20 mana murtii sadarkaa duraa Finfinnee ramaddii Aqaaqii Qaallittiitti dhiyaatanii wabiin akka ba'an adoolessa 5 bara 2014 murteeffameefii ture. Garuu wabiin ituun gadhiifamiin dura bakka hin beekamnetti geeffaman. Maatiin shakkamtoota kanaas haga har'aatti eessa buuteen isaanii dhabamuunsaa yaaddessaa ta'uu dubbataniiru jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabramadin Finfinnee irraa gabaasee jira. Muummichi ministeera Keeniyaa duraanii Raayilaa Odingaa bayii filmaataa ifatti labsame kan dorgommii pireezidaantii biyyattii jabaa ta'een injifatamuu isaanii labse san fudhatama dhabsiisanii jiru. Odingaan kibxataarraa televiziyoonaan ibsa kennaniin bayiin filmaata koomishina filannoo Keeniyaan labsame seera qabeessa kan hin taanee fi gatii hin qabne ittiin jedhan. Akka ilaalcha keenyaatti jedhan Odingaan filatamaan seera guutee fi gati qabeessa ta'e akkasumas pireezidaantii ta'uuf ka filatame hin jiru jedhaniiru. Koomishinni walamni kan filannoo fi daangaalee kan Keeniyaa wiixata kaleessaa akka labseetti William Ruutoon filannoo hagayya 9 gaggeeffameen sagalee harka 50 caalaa argachuun injifachuu isaanii akkasumas Odingaan sagalee harka 49 argachuu isaanii labsee ture. Xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kan injifate labsamus filannoo irratti shirri hojjetameera himannaan jedhu mana murtiitti dhiyaachuu mala. Poolisiin Keeniyaa gama kaaniin akka jedhetti reeffa aangawaa filannoo tokko magaalaa Naayiroobiin ala kan arge yoo ta'u dararaan irra ga'uusaa mallattoon agarsiisu jira jedheera. Aangawoota filmaataa irratti doorsisaa fi butiinsi dhaqqabaa akka jiru kan ibsan itti gaafatamaan koomishina filannoo eessa buuteen isaanii kadhabames jiru jedhaniiru. Gamtaan Awurooppaa imala waraanni Afrikaa Moozaambiik keessaa qabuuf kan oolu deeggarsa maallaqaa kennu dachaa 5 dabaluuf karoorfachuusaa galmeen jaarmeecha biraa argame ibsee jira. Kunis hidhattoonni Islaamaa piroojeektii gaazii iddoo sana irratti gaggeeffamaa jiru haleeluu sodaachisaa yeroo jiranitti yoo ta'u wanni achirraa argamu gamtaan Awurooppaa gaazii Raashaa irratti hirkachuu hanqisuuf gargaaraa jedhamee jira. Sababa duula waraanaa Raashaan Yuukireen irratti gaggeessituuf jecha maddi enerjii Awurooppaa akka xiqqaatu godhee handaara galaanaa Moozaambiik gama kaabaa keessaa gaazii akka barbaadan taasisee jira. Iddoo sanatti kaampaaniileen boba'aa ka biyyootii gama dhiyaa gaazii uumamaa bifa dhangala'aan oomishuuf hojii ijaarsaa guddaa hundeessuuf karoorfatanii jiru. Kana malees biyyoonni gama dhiyaa dhiibbaa Raashaa fi Chaayinaan biyyoota Afrikaa gama kibbaarraan ga'aa jiran dura dhaabbachuuf barbaadu. Kunis kaampaaniin dhuunfaa kan waraana Raashaa Waangar jedhamu hidhattoota Islaamaan injifannoo irra deddeebi'ee mudateen waggaa 3 dura humnootiin isaa irra jireessi gamasii gadhiisanii ega ba'anii booda.
Mozaambiik hidhattoota garee Islaamik Steet waliin hidhata qabaniin kutaa akkaan gaaziin badhaate kan gama kaaba biyya ishee Kaaboo Degaadoo jedhamu keessatti erga bara 2017 kaasee wal waraansaan rakkataa jirti. Iddoon sunis piroojeektii gaazii irratti hojjetan kan doolaara biliyoona hedduutti shalagamutu gaggeeffamaa jira. Waraanni Afrikaa gama kibbaa fi addatti immoo humnooti Ruwaandaa erga waggaa darbee gamasitti bobbaafamanii as hidhattoonni kun akka hin babal'anne to'achuu danda'anii jiru. Garuu haalli jiru ammayyuu raafamaa akka ta'e qonyaalee hedduu keessattis haleellaan hokkara dhaqqabsiisan xixiqqaan itti fufee kan jiru ta'uu galmeen gamtaa Awurooppaa kan hagayya 10 bahee hubachiisee jira. Afrikaa keessatti walqixxummaa hawaasaalee banaa ta'anii fi deemokiraasii ijaaruu akkasumas weerara dhukkuba keessaa bayyanachiisuu fi jijjiirama qilleensaa dura dhaabbachuun imaammata haaraa Afrikaaf qabu ta'uu bulchiinsi Baayiden beeksisee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Ameerikaa Antanii Bilinkan dhiyeenya kana daawwannaa gaggeessaniin kaayyoo kanaa fi hariiroo haaraa Ameerikaa fi michoota 50 ol ta'an kanneen ardii Afrikaa keessaa hubachiisaniiru. Wanti caalaatti barbaannu jedhan Bilinkan michooma dhugaa Ameerikaa fi Afrikaa gidduu akka ta'e hariiroo madaalii hin eegne yookaan bu'aa irratti hirkate hin feenuu jedhaniiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaan Nikuleera Raashaarra guri haaraan akka kaa'amu pireezidaantii Yuukireen Volodimir Zelenskii gaafataniiru. Kanas warshaa Zaaparoojaa kan Yuukireen gama kibbaa keessatti argamuu fi to'annaa Raashaa jala jiru yaaddoo uumee yeroo jiruutti. Zelenskiin wiixata kaleessaa galgala haasawaa dhageessaniin dhimmi kun fixiinsa dhaqqabsiisuu akka maluu fi biyyooti kutaa sanaa kanneen biroofis sodaa ta'uusaa akeekkachiisan. Addunyaan amma jabina qabu agarsiisuun warshaa nikuleeraa kana irratti murteessuu hin danda'u taanaan dhimmichi addunyaa harkaa ba'eera jechuudhaan dubbatan Zelenskiin. Raashaa fi Yuukireen inni tokko sakaaniin naannoo warshaa nikuleeraa sanatti dhukaastee jechuun walimataa jiru. Raashaan aangawaa magaalaa Yuukireen kataate Energodar keessatti muudde akka jedhanitti haleellaa Yuukireen gaggeessite warshaa sana cina bu'e. Aangawoonni Yuukireen immoo gama isaaniin haleellaa Yuukireen gaggeessite fakkeessuuf kan haleellaa kana gaggeesse humnooti Raashaati jedhu. Sababaansaas jedhan nikuleerri dhala namaa irratti balaa guutummaan dhaqqabsiisu har'a ni hubannaa jedhan. Kanaafis akka fakkeenyaatti bara 1986 waan gaddisiisaa Chernobyl irratti dhaqqabeerraa warra hafnee jedhaniiru. Chaayinaan Taayiwaan irratti dhiibbaa gootutti fufuun akkasumas daawwannaa miseensonni Koongirees Ameerikaa walduraa duubaan Taayiwaan keessatti gaggeessaniif deebii ka ta'u namoota siyaasaa kan Taayiwaan irratti gura viizaa fi kanneen biroo kibxatarraa keessee jirti. Chaayinaan shaakala waraanaa dabalataa naannoo galaanaa fi samii Taayiwaan irratti gaggeessitee guyyaa tokko booda uggurri kun immoo kaa'ame. Taayiwaan mootummoota biyya alaa wajjin quunnamtii yoo qabaatte kan mormitu Chaayinaan kanaafis sababaan ishee Taayiwaan kan kooti jechuudhaan dhiyeenyatti immoo humna waraanaan kan qabachuuf deemtu ta'uu beeksifte. Dubbi himaan ministirii dantaa alaa Ameerikaa Ned Price Waashingtan keessatti oduu gabaasotaaf akka ibsanitti Chaayinaan gara jalqaba baatii kanaatti daawwannaa jilli koongireesaa Taayiwaan keessatti gaggeessame kan ilaaleen deebii barbaachisaa hin taanee fi tuttuqqaa ta'e laattee jedhaniiru. Oduun har'aaf jenne kanuma. Ayyee galatoomii jaallanne oduudhaa fi dhaga hordoftoota keenya immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceenu. Yuunaayitid Steetsi haleelaa xiyyaara waraanaa Soomaaliyaa keessatti dheengadda raawwatteen loltoota garee Alshabaabii 14 ajjeesuu ishee hanga'oonni mootummaa Soomaaliyaa walakkeessa Soomaaliyaa keessa jiran jechuudha ibsanii jiru. Haleellaan kun kan naannoo Baladawaayin irratti raawwataasifame erga gareen Alshabaabii daangaa Itoophiyaa keessa seenee haleellaa raawwate booda ta'us tarkaanfiin haleellaan Yuunaayitid Steetsi fudhatte kun haleellaa Alshabaabii Itoophiyaa irratti raawwatee fi deebii kennuu akka hin taane ibsamee jira. Gabaasa Mohaammed Daayisen Moqaadishoo irraa qindeesse Tujubeen akka taanutti dhiyeessiti. Haleellaan samiirraan garee hidhattoota Islaamummaa Alqaayidaa waliin hidhata qabu Alshabaab irratti fuulleeffate dilbata darbe naannoo giddugaleessa Somaaliyaa Iraanitti raawwatamee jira.
Aangawoonni waraanaa achi jiran kanneen raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin bilbilaan dubbatan haleellaan kun loltoota Alshabaab 14 ajjeesuusaa himaniiru. Haleellaan samiirraan geggeessame kun loltoota Somaaliyaa Alshabaab irratti duula geggeessaa turan deeggaruuf jecha kan waraanni Yuunaayitid Isteetsi geggeesse ta'ullee ibsaniiru. Waraanni Somaaliyaa akka jedhetti qabiyyee cimaa garee kanaa kan naannichatti argamu kan magaalaa Maasiin alatti argamuuf bakka dahatasaa barbadeesseera. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi haleellaa kana ilaalchisee hanga ammaatti yaadan kennine. Torban darbe waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaa yookaan Afriikoom magaalaa guddoo naannoo Hiiraan kan Itoophiyaa waliin wal daangessu Baladweyne alatti haleellaa samiirraan geggeessuu ibsee jira. Afriikoom akka jedhetti haleellaan qilleensarraan waraana biyyaalessaa Somaaliyaa deeggaruuf geggeessames shororkeessota Alshabaab 4 ajjeeseera. Abdurrahman Sheek Azaarii Daayirektara wiirtuu xiinxalaaf qorannoo tarsiimoo kan magaalaa Moqdishootti argamuuti. Ameerikaan ammas gahee ishee Somaaliyaa keessatti qabdu dabalaa akka jiru VOA'tti himanii Pireezidaantii Joo Baayiden loltoota Yuunaayitid Isteetsi xiqqaa pireezidaantii duraanii Doonaald Tiraampiin gamasii baafaman deebisuuf waadaa galuu isaanii hubachiisaniiru. Sidoo kale ujeedooyinka Maraykanka ee ka leeyihiin gobolka Geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ee ah la dagaalanka Al-Shabaab. Hirmaannaan Yuunaayitid Isteetsii fi loltoonni ishee Soomaaliyaa keessatti deebi'uun qaama imaamata tarsiimoo Yuunaayitid Isteetsii fi fedhii isheen naannicha keessumaa Soomaaliyaa keessatti qabdu kan Al-Shabaabitti duuluu fi dantaa Yuunaayitid Isteetsi irratti haleellaa oofan dhaabsisuuti. Haleellaan qilleensarraan geggeessame kan dhiyeenyaa kun Pireezidaant Hassan Sheek Mohaammed pireezidaantii haaraa Soomaaliyaa ta'uun filatamuu isaaniif Mohaammed gama hundaan Al-Shabaab irratti duuluuf waadaa galan hordofeeti. Haa ta'u malee dhaabbata Naayiroobii keessatti argamu kan Farsight Africa Group jedhamuuf ittaanaa daayirektara akka ta'an Daani'eel Furnaad sababiin haleellaa samiirraan Yuunaayitid Isteetsi geggeessite kanaaf akka hin taane amanu. The timing of the American airstrikes is more likely a result of the installation of General Michael Langley as AFRICOM commander. Yeroon haleellaa qilleensarraan Ameerikaan itti gaggeessite deeggarsa pireezidantii Soomaaliyaaf godhamu caalaa Jeneraal Michael Langley ajajaa Afriikoom ta'uurraan kan ka'e ta'uu hin oolu. Haa ta'u malee Hassan Sheek Mohaammed waliin yeroo gammachuu keessa jirra jedheen yaada. Imaammanni Yuunaayitid Isteetsi fooyya'insa argamsiisaa jira. Jeneraal Langliin mudamuu isaaniitiin imaammanni sun ifatti mul'achuusaa arguu jalqabnee jirra jedheen yaada. Furnaad akka jedhanitti Afriikoom qiyyaafata isaa of eeggannoodhaan filachaa jiraachuusaaf kunis tarkaanfiiwwan fudhatamu siiviilota irraan miidhaa geessisuuf carraan jiru xiqqoo ta'uusaaf qabeenyaa gatii guddaa qabu kan Al-Shabaab irratti fuulleffachuusaati. Itti dabaluudhaanis Waashingtan Al-Shabaab daangaa duula isaa babal'isuun Itoophiyaa dabalachuun kan isa yaaddesse ta'uu ibsaniiru garuu haleellaan samiirraan Soomaaliyaa keessatti raawwatame weerara Al-Shabaab dhiyeenya kana naannoo Itoophiyaa keessa seene waliin kan wal qabatu natti hin fakkaatu jedhan. Amma immoo gara qophii addaatti darbina. Damee industirii tuurizimii si'eessuu fi teeknooloojii waliin walitti hidhuun qabeenya tuurizimii biyyattiin qabdu beeksisuu fi madda galii taasisuudhaaf hojjechaa jira jechuudhaan Komishiiniin Tuurizimii Oromiyaa eeree jira. Tibbana magaala Finfinneetti torban tuurizimii fi teeknooloojii jechuun sagantaa agarsiisaa teeknooloojii fi tajaajila tuurizimii walitti qabataniin dhaabbilee adda addaa qindeessee dhiyeessuu isaa dubbata komishiinichi.